የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለቀብሲሴ እና ብሬ ጋር ቶኬ ከንፈልቺሴቱ ቦዴ ሜጋፋ ብሪ ጋር ቶኬ ከንፈልቺሴ ተቹዳ isa gartu birri nimmo harka fuudhe ture mucaa kana birri Dubai drama kuma sagalma wanti harka fuudhe ture naan jette kan ishi marache lubbushi kan hamma kana ran kan gae birri shi natti fakkaata gaafan yaadu jechuudha so oto kun ta'ee jiru maal jedhamani waa'ee ID kana akkatti hojjechiifan moombiku qaraamaa galeedhaan oskanii taa'u gorsi hojjechiifama jedhaniini qaraamaa jalaa galeedhaan birri irratti lakkaa'e birri 1,600 wanti irratti lakkaa'e jechuudha so achumani nama laalchiste nama biraa jechuudha namni hojjetu suni si hojjetamaa jira jedheen gaafa nama laalchistu lakarratti lakkaa'ee jira qaraamaa jechuudha birri 1,600 dhufteetu natti boochee jechuudha imaraatti maalan godaanoo birriilleen qabeessaa fuudhin kaffalaa maaf na dhoskanii otoo haadhoosaa ta'ee otoo haadhoosaanii ta'anii na dhoskanii taa'u maaf na dhoskan jettee boochee maraattee na ishaa ta'u jennee otuma teenyu otuma taa'aa jirtu nama biraatti jechuudha geeddarsiifatte akka namni biraa hojjetuuf jechuudha. Gaafa geeddarsiifattu namichi sun immoo dheengaddaa birri 3,000 fidii fudhu jedheen ID sana jechuudha. Birri hin qabdu. Ani immoo dura birri ergeefin ture sababuma kanaan kan ka'u jechuudha. Kaza gaafa birri erguu fi asii siistemni Saawudii irraa naa deemuu didee ofitti hin deebise. Ijoollee biyya sana keessa jiran birri liqeeffadheetan birri ergeef anishiidha jechuudha. Ofiiko. Kaza otuma ta'ee jiru dheengadda dhufteetu asaantii namichi xumurameera maayidiin jechuudha. Nama biraatti xumureef kottu ID kee fudhu jedheen. Birri fidiiti birri 3,000 naan birri immoo qabdu ka'eessaa futiri. Edda mana hojiitti baate koo jaasaa jirti koo ji'a tokko fixxeetti. Innaa dheengadda naa bilbiltee asaantii akkasidhaan naan jette. Eesh maaliin godhaa eenyurraa si gaafadhaa si achi deemuu danda'u Saawudii irraa dhowwamee jira maaliin si godhaan jedheen. Anoon beeku ani yeroon qabutti namoota baay'eedhaaf ta'an ture namoota baay'ee gargaaran ture. Har'a garuu nama meeqa gaafadhe nama meeqa irraan dhabee naan jette. Eesh akkuma liqaatti yommuu naa kan fili jennaan inni hundi deesanii gale biroon kuma lama naa kennennaan inni didee natti fakkaatan jechuudha. Innaan ani otoon biyya kana keessatti du'e amma du'aan hawaa otoon biyya kana keessatti du'e har'a waggaa baay'ee biyya namaa teessee namni boru gatii reeffa koo haati koo abbaan koo ol ba'anii gatii reeffaa isa kadhatantu sheeminatti ta'a malee du'a hawweera naan jette. Otoo deessaa jirru faasgaa faana wal arganiitu faasgaan gaaficha mana mataa turte mataa tokkofattee turteeyyuu. Mana mataatti wal arganiitu wajjin deeman natti fakkaata viidiyoo shiyyuu waraabdee poosti goote jechuudha. Ammanumaan waliin naasomni kaleessa mana hojiittan argi ganamannaan ka'u baay'een gammadi gaafa shin hojii galtu jechuudha. Gaafa nargu dhufeetan saruu hojii mana shin turteetti mana hojii shin turteetti anuu liivii seeneen koppiliingi riipoosti gochaaf hin ture wajjin haasaa ture nan ba'ee niitworkiin rakkisnaan kazaa keessa waasaapirraan deemeen kaaruu hojii galtee baga gammaddee saruu kon jedheen. Innaan akkasidha sa'aatii 11 booddeen baa anu siin daawwala ani poosti godheeras viidiyoo sana seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha macarrashaa laay. Kanuma naan jette kan ishiin duute bichaan dhaga'anii jechuudha. Durammoo Kami sababa du'aati birri 3,000 lubbuu ofiin balleessu kun. Birri 3,000 kun. No. Har itti dhaga'ame isinii galee duruma immoo jechuudha. No lubbuu no. Birri kanaaf ofiin ajjeestu mucayyoo. Ganni obboleettii biree lakkoofsa ishiin qabdaa fidi biree hojii haasoftuu nuu fida obboleettii burree sirriitti ganama nuu ibsitee jirtu akkamitti hojii akkam akka dawwaltu nuu fida. Darbaa kennaaf mee ol jalaa dhiyyinaati kun nama naa filadhaa tasirratti waan odeessinu qabnu dubbii waan baay'eedha. Birriinis akka jedhame miti birriin kana caalaadha. Maatiin nama baay'een nu jala jira nu dhaggeeffatu. Isinii galee nuuf haasaa ta'ee darbuu danda'a. Maatiif garuu gubannaadha. Riikardii ta'eedha kan taa'u. Kanaaf nama filadhaatiin naa kennaati kara keessaatiin ijoollee ragaa qabanii kara keessaatiin haasa'u malee miidiyaa irratti hin baanu jedhan ijoolleen.
Kanaaf amma namichi galeeredha maara gara biyyaatti nu xiyyeeffadha. Mucaan galeeraadha maaraan. bareeddu isila waan akkas akkasii ammas irratti ani naasa'u keessaanii naasuuf ganama naggasaan faa quba qabu turanii guddataafaatti ganama bariitiin hin bilbilee kanaaf nama nuu kenna nama mataa keessanii nama lama nama sadi kennaati gadi bu'aati haasa'an. Sooyee bariyyee kan ola bireessa jedhee barreesseera bireetti lakkoofsanaa kenne dhiinee lakkoofsanaa kenne dheera. lakkoofsa keessa Sooyye nama biyya san jiru moo biyya ta'e irraa rakkoon qabu? No. Ila maal beektaa? Ijoollee ma akka medheensitti ma bakka nama information guutuu qabu sahihiiruu shaarca'ii kana fudhannu qoda. Okay, ani kaleessa saa booddee wajjin haasa'ee hanga bakkee jirtu eenyu biraa akka jirtu information nan qaba. Maaliif ijoollee biraa qabdi waan ta'eef? Eenyu akka barreesse eenyu akka ofitti waame beekamaadha beektaa gadi bu'aati seeraan isa haqa isa haasa'a malee asirraa bacabbacuun waan tokko faayidaan qabu beektu. Jallu miidhagdi. Sigalee lakkoofsa keenyaa barreessi keessaanii masiinillee atillee masiinillee ganni oro atillee kottu keessaanii walitti hinee haasa'uu dandeenya. Masarat waan baay'ee beetti gatii ta'eef isin nama nu kenna. Maaliif akkas yoo ta'e wal amantaatiin hojjetama. Hin ta'u taanaan garuu harka waan irra qabame fakkaataa jira. Sirrii miti. Araarsaa ergadhu malee natti singalchoo bobaadhaan dide. Naa barreessi. Kottu gadi bu'iitiin haasofni ol deebita. Akka laafaatti akka hin qabne hundumti keessanii. Obbo Naggasala waa tokko sunitti immoo hundi keessa mi'uutii godhaana dhaggeeffadhaati. Qoy bilbila haasa'an jira polis. Kulide. Ashi maaliin beeka? Har'a mucaan kun hiriyaa qabdi jedhee nami maraate qabaa nagadhiisaa nami jedhe kuni akka isinitti dhaga'amutti isinii hima malee isinitti himuu iyyuu barbaadu. Namni tokko namni dhaqee poolis xaabiyaa kompleenii godheef tokko hin jiru. Nami mucaan kun meerre bilbilli ishee maalirra jira jedhee investigeet godhe hin jiru. Namichi kun duukaa kan jiran eessa jira eessaan bahe eessaan galedhee didichee nama akka maraatuu fiigaa dhaqee suuraa masaa qabatee waan tokko gochuu hin danda'u hin danda'ama tokko. Ganama barii emoon bariinedhaanii maaliin baasiin kan nama tokkooti. Kan nama hundaa namni fiiganii dhaquu hin danda'ani hin danda'u ture namni tokko hin jiru. Har'a mucaan reeffi ishee gaafa argamu maa'inni nama eenyummaan isaan beenne akkattiin itti maxxaneedha kan ta'u. Gammaddanii agartanii dhugaa gaafa walitti nu micirsinee dubbanne. Yoo hojjetamaa ta'e maa hojjeta abaluun kijiba abaluun dhossa abaluu malee shamarran dhiiga isheetti haasa'an namni wal dhoksu tokkitti isheen jiru ndasii mibbaan nagareella waan akkasiin jiru. Mallaqa ishee kan jedhame immoo mucaan ishee sun 5,000 jettee ijoollee warqaa 15,000 jedha. Dhuguma viizaaf naa kennennaan diddeetti wal dhabiinsa waan tokko kana dhugumadha kan isaan dubbatan. Kan ammoo kallattiitiin irraa dhaga'uun bareedaadha. Asirratti haasa'uun barbaachisaa miti. Maaliif ijoolleen kun qabatamaan haasa'anii jennaan akka seeraatti itti fufama. Asirra garuu firdi beetii miti. Oduma dhageenyee koppiliinkii maaloo minaamin olii goonee buuna oduutiin hafa. Kanaaf ganni oroo gadi bu'iitii keessaan haasofna. Silaatii nama biyya keessa qoradha. Amma dubbii lama ta'e asii eega jiraate erguutiin naqu nama hordofu qoradha. Nama biyya ammoo nu naggasaan jira. Waa tokko edda galgala sa'aatii halkan keessa sa'aatii 3 walakkaatti mucaan tokko sagalee nu argite. Paaspoortiin biraan jiru malee tikeetii qopheeffatee deema jedhanii wayyoo sooyyee nu qaqqabaa itteenna masiitti battala sana himu. Sigalee haasaan kun duraan dursee nu bira kan inni dhufee jechaadha. Hooyyee tokkichi na dubbisime tokko na dubbisaame dhiifamaa wajjin. Habiibeesh. Dhagaa jirtu hundi keessanuu. Karaan deemaa jira garuu maaliif ni beektu jala taa'ee dhaggeeffachaa ture. Ani goodanyaa isaatii bilbila mucaa wajjin galaniif naannolee gadi damee wayii jiraa se'an. Garuu wanti haasa'amaa jiruu fi micoon kun amma as hin deebitu nutu dhaqa malee micoon kun as hin deebitu. Dhugaa micoo barbaadadha moo kan barbaachisu hunduu gastii mataasaa banatee dhugaa micoo dhoksuudha. Gaafin kiyya kana. Silaa mucaa goodanyaadhaa bilbilaniiti poolisiini. Gaafataniiru waan jiru. Imbaasin bilbilee gaafateera. Silkii micoo poolisii fuudhee deemeera. Barri kam cabsee micoon kun karaa buutee arge poolisiidha. Barriin kulfiidha. Kana qixxee maal barbaachise gastii banatanii dhugaa namaa awwaaluun. Egaa dhugaan namaa deebi'e jalqaba irraa jammaree kanaa caalu. Lammata immoo kan boon isantu ba'aa ture.
ammas immoo gastii banatanii foloorsii qabneedhanii beekamtii qabneedhanii dhugaa namaa dhoksuun gaarii miti. Yoo danda'ame keessan gadi bu'aa qoradhaati. Dhugaa namaa nus obboleewwan qabna biyya ormaa jirra. Inni galee ilmoo dubartii qabna. Obboleewwan dubartootaa qabna. Yaa qorannu wal ta'aniitoo kanarraan kan hafe gastii banatanii waan taane keessa wal galchuun gaarii miti siin hin jedha. Woo dhiiftanii seerri qabatee jira, kaameraa fuudhee jira, ashaaraa fuudhee jira. Talgaffaarraa baatee 15ffaa baatee akka deebitellee seerri poolisiin qabatee jira. Karreeffa kaase poolisiidha. Kana qixxee maal barbaachise? Dhugaa micoo kana haa barbaannu. Har'a bicha haasofnee akka hin dhiisne. Ani guyyaa tokko ba'ee dubbadheen beeku garuu Waaqayyo dhugaa micoo kana lafatti hin gatin hundi keenya akka obboleettii keenyatti haa dubbannu. Kuni dhiiga kiyya miti maalii kiyya miti jennee irra dibdee darbuun barbaachisu. Sila kanaaf keessanii walitti deebi'aati. Dhugaa micoo kana barbaada. Boru iftaan sim jettu hundi keessanuu akka har'aa kana miti galatooma waan biraa waan isin jedhu qabu. Dhugaan nama hin gatina. Dhiigni dhala namaatiin haa gaafatu hunda keessanuu. Galatoomii haadha koo dhugaa argadhu masi ganniyyee gadi bu'i fayyaata walitti deebina. Obboleessa hojjinaasee obboleessi irree baay'ee hirfatee kun waraqaa barreesseedha kun natti dawwaluu jedhee nun barreessiteen kennin jedhee nani. Bilbila cufarra jedhee akkuma dhugaa qabbannee san godhuu heddan. Yaa nagdeen taasiftee nagdeetamu. Mucaa hojjinaasaan jira kan mucaa rakkoon qabu kan mucaa yaa nama sadii jedheen takkittiin dubartiidha waraqaa barreessii ergi kan jedheen lama dhiiradhaan kenninii naggee dubbisi jedheen dhuma lakkoofsa keetitti mee yaa'u naggee kaadaraa kaatana numa dhugaa baastonnee numa sineekna abdiidha. Cimaa jabaadha. Guyyaa lama sadii yoo akkanatti wanti kun furmaatan argatu ta'e guyyaa lama sadii booddee hundumtuu jireenya mataa isaatti deebi'a. Ajandaa mataa isaatti deebi'an. Kana hundi keenya cimsinee ni beeknaan. Isinii galee waan kana dhuguma mucaan kun galee taanaan warra biyyaa nagge nama qindeeffadhaati. Eerpoortiitti illee deemaati. Iyyata galchaati. Suura isaa kenna akka hin darbine jechuudha. Dhuguma galaa jira taanaan dhuguma galeera taanaan kan kanaanarraa imaraatii keessa poolisiin poolisiin imaraatii waa'ee imaraatiif dhiisa kaleessa eeyyan dhaqeeraan mana hirmii baafachuu dhaqne nuti sagal duwwaa tokko manni ishiin keessaati of darbatte jedhame dhaqnee hirmii baafanneerra haadha manaa qabataniiru poolisiin dhufee barree cabsee keessa seene waan hundumaa ilaaleeraan sinii galee soo isa gara biyyaa malee isa gara kana okee rakkoo qabu. Siifoo anis waa tokko dubbachuun barbaada mana banattanii dubbattu. Asirratti waan tokko dubbachuu barbaada. Ida galgalaa kaasnee hirrafnee kan akka embaasii keessa dhaabbataa bule sooyyeedha. Asii natti bilbiltii sooyyeen namni tokko naa dhufne masii jetteen ganama immoo as deebitee mana isheetti ijoollee hiriyoota ishee naa kennii jettiin hiriyoota ishee bilbilee jennaan masii lakki nuun hin sodaannaa jedhan hin sodaanna. Ish innoo haa ta'u fakkeenya seera biyya kanaa isinii kaasa. Poolisiin ashaaraa ishee fuudheeraa ashaaraa isaa fuudheeraa fattasheeraa mana cabsee baasee ashaaraa fuudhuun dhugaadhaa sa'aatii sanatti inni hin darbanne taanaan ashaaraan isatti mul'atu hin jiru. Garuu ishiin akka of darbatte kan sababa godhe eenyu maa ilmi haadhiti yanaadeessa gadameessa ishee keessaa gadi baate maan ta'e ilma biyya koo ta'eef harkan waan takkitti harkan irra qabu hin jiru. Dhugaadhaa gadi bahuu qabdi. Inni har'a hintala kanarra gahee boru tokkoon keenya irra gahaa jira jechuudha. Bor hunda keenya qaqqabaa jiraan. Please yaa hintala dubartii dhugaa dubartii hin dhoksin. Mucaan kun kichuutti citti. Nyaattee garaatiin qabu. Teessee aaran galfan. Birrii ishee hojjetatti hin boqonne. Kanaafiyyuu waan feetellee yoo taate aarsaa kaffalamuu qabu kaffallee maallaqa hojjetanirra kan ji'a tokko lafa keenye dhugaa hintala kanaa barbaaduu qabu. Akkamasitti immoo 99 bilbiltanii waa meeqa dubbattanii waraabbadhee keewwadhe jechuudha. Aggeeffadhaan majammara akka isheen of ajjeestu kan godhee haala mijeesse eenyu inni ashaaraa irratti mul'achuu dhiisuu danda'a. Maaliif hin darbanne taanaanii ashaaraan sa'aqee ilaaleera seerri qorateera maarreen bilbileera waan akkas jedhamu tokko hin jiru. Majammara sababa eenyuutiin akka isheen of ajjeestu haalli mijaa'e.
namni tokko bar akkati duutuuf haala sii mijeessee karaa sii soqe jennaani amma inni qabee shugguxii adda kee irratti dha'u yookiin haganni finyoo morma keetti hudheerarraa sumiti bar. Kanaaf warri jechuudha irra gortee hacabacabdee waan inni jireenya si jiraachisu fakkaattee jechuudha dhugaa dubartii dhoksitu macheen sirra yoo gahuu baate ilmoo ammallee dafiitii sagalee sambaa in argilaal bireen irra dawwalaa jirti sagalee ifaan qullaa alaa qabdi jedhe sambaasii maaliif diddaati. Dhaggeeffadhu hundanii illaa dhaggeeffadhu safu. Bireen ammatti barbaadde kanarra dawwalaa jirti naa ergi. Ifaan maal godhette waa'ee ifaan hin beeku ifaan na biratti ifaan laali qullaa halaa qabdii jedhe bakka naggeen galetti la qullaa halaa qabdii gorsaan tureedhe keessattuu siifi sooyyatti darbee turfii sin arrabsee ture baasi sagalee sandaqii yookiin arrabsanii nama baay'een nu arrabsaa jira la safu ol sinii baasanii tiikaa isa barbaadanii mee Dubaay keessa jira miti amalakkachuu Rakkoon qabu guruppii isaanii keessa jiranii mirgaaf dhaggeeffadhu seenaa sanis baasi sagalee shiishkii seenaa darajjee baasi. Seenaa darajjee Faasigaa irree baasii nu ergi kan jira kana sadan. Faasigaan gastii xiyyaanii seennee dhaggeeffadhu nama waan keessa jiru qofa dubbadha. Faasigaan gastii soortu. Siifan. Jarri kun lamaan keeti. Poolisiin ilaaleera. Poolisiin ashaaraa ilaaleera. Ashaaraa kenneera wanti jedhamu ashaaraan isaa yoo inni sa'aatii kanatti darbateera ta'e eeyya ashaarratti mul'ata ashaaraan. Hin darbanne taanaani bilaasha mucaan zeerootiin galti jechuudha. Tokko kana baruu qabdan. Ishi innoo ashaaraa sanarratti zeeroo haa ta'u poolisiin ashaaraa ilaaleera bilbileera dhugaan intala lafa jira ofii of darbattee kanatti nuu cufaa jiran isinii galuu qaba. Muddiin isinii biyya nuu galcha abboo mucaan biyyaa galu. Biyya kana sanis ta'ee mucaan biyya haa galuu miti hidhamee aga mucattiin jireenya addunyaa dhabde dhabuu qaba. bakka. Kana jechuun jira wanta fayyadummaa qaba maal Koi sifo. Ela polisonni seenan miti. Mana kan cabsiseen poolisiidha miti. Qaama kan fuudhuu qabu bilbila mucaa kana poolisiidha miti. Poolisaabaa deemamee bilbilli mucaa nuuf fattashamu. Gaa jedhamu. Sababni isaa bilbila mucaa kan fuudhee hiriyaa isaati anaafimti poolisiin eessatti hiriyaa isaati. akkamitti Hiriyaa isaati jedhani bilbila siin ergaa keessa. gooftaa Yesuus. Maal? Garuu wanti kun yoo qamarii ta'ee durumatti yaadamee godhame malee poolisiin urga mana seenee mana fattashee booddee wanta mana keessa jiru poolisii fudhachuu qaba malee yookiin riyaasaa yookiin obboleecha isaa miti. Poolisii fuudhee ba'a kanan dogongorina. Siqaxxal immoo ashaaraan isaa irratti hin mul'anne taanaan ejjeeli inni gaafatamaa miti. Garuu maaliif baduu danda'e maaliif baqate? Jechuun ishee nube Mee hamma dhaggeeffadhaa yaa Oromoo as gidduutti kararraa jiru haadha obboleessatti akka sinduu san ganamatti himtanii hin dinaggatanii mataa kootiin mucaan nuuf ittaa itti himtanii ittiin himnee ittiin taphachaa turtanii jechuudha. Hila fayyoon amma bilbila ishee poolisii fuudhee jette. Masiin immoo lakkii goddanyaa mucaasituu fuudheette. Yaa fayyoo mirmachuu dhaxxanii akkatti bilbila micayyoo kana obboleettii keessan intala ginde keessaniiti akkamitti hin gaafanne. Akkamitti iyyitanii hisiistanii deebitan maal? Saafuna dhaggeeffadhu. Saafu addaamti. Nuti mana dubartii ishee mana sana kireessituu dhaqne gaggaafannee seekuritii gaafannaan sagal duwwaa tokko nuun jedha. Dhaqnee gaafannee teenyee boonya hirmii baafanne. Barri kan cabsee poolisiidha jedhan. Warri mana kireessan haadha mana sanaa poolisiin fuudhee deeme. Haadha mana kireessitu sanaa ijoolleen mana hin jiran. Haadha mana sanaa poolisiin fuudhee deeme amma sa'aatii 12:20 achi turre nuti. Galgala masiin argiteetti akkanitti maraachaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoolleen afur dhaqanii jiru. Dhaqaatii bakkuma reeffa ishii ilaalaa mee waanuma irra jirtu jennaanii itti nu dhiyeessuu didanii garuu waayitii waan hundaa hin qabu hin dachaasan ijoollee. Nama duuka jiranuun jedhanii naan jedhan ana kara hiimotiin dhufanii. Eewudha namni duuka jiru kun reeffa ishee galchuudha osoo maatiin hin iyyamin. Osoo maatiin hin iyyamin eenyudha isaanii kanallee adda baasaa adaraa keessan akka du'a qabbanee fi jiituu hamboo san nun godhina haqqii micayyoo kana adaraa fayyoo.
deema waan qabdan itti fixadhaa baasaa nu sinochin jiraani karaa kootiin maallaqaan sinochin jira. Eela safo ani kaleessa ganama riili mana beetitti wajjiniin turre mucaa sa'aatii tokko irratti ani sa'aatii tokko hanga sa'aatii tokko falakkaatti mana beetiin ture isheen immoo hojii achi jalqabdee turte ciree nyaadhonnaan ciree diddee buna sinii tokko qofa dhugde sigalee achiin galgala beetiin bilbiltee fayyee mana gurreeffaatti argee ture wajjin qoosaa ture siin jira achiin jechuudha beetiin bilbiltee sagalee naa qabdee fayyoo mucaan gana mana bira dhuftee bar of ajjeeste jedhanii naan jette yeen jedhee gamoorraa darban kufte jedhanii naan jette sanumarraan fiigne dhaqne beetii wajjin nuti dhaqnee ilmi baafannee gaafa teenyee informeeshinii gaafannoo poolisii dhufeetu mana cabsee seenee waan hundumaa laalee karaa ishiin kufte laalee jedhan kanani kanan beeku kanammoo amma dhuma amma lubbuun kana keessaa baatuttu na naasa'an Fuuniin seenaa barbaadde mitiidha seenaa darajjee kootu seeniini. sagalee ishii sanii fi tiktok ishii isa sheeras godhi sagalee ishii nama barbaade. ነገራችን ላይ ቤቲidhaan alatti masi guyyaa mana kee baay'ee sa'aatii dheeraa taa'ee dhaggeeffachaa ture hojii irra ture garuu eerfooniidhaan sa'aatii dheeraa si dhaggeeffachaa ture. Baay'izawwee beetii qofadha dhugaa jiru qicciqicci godhee kan sinitti maatoo ture malee ijoolleen kun baay'ee jechuun amma nu akka ani biyya abbaa kiyyaatitti hangalu masi bilbilina sagaleen irratti hin qabamu. ቤቲidhaan alatti dhugaa micayyoo nama baay'ee dhoksaa jira banagaraachin ላይ hiriyootumti isheetiyyuu maaliif seeti Fira impaasii keessa yeroo sooyyeen bilbiltee dhaggeeffadhaa isinitti hima. Sooyyeen bilbiltee hiriyoota ishee masii fiidi paaspoortii na gaafachaa jiru hiriyoota ishee fidi jette achi bulan abbaa manaa fi achi bilbilaa bulanii hiriyoota ishee barbaadiiti paaspoortii ishee orjinaala barbaadanii fidi ennaan asiin bilbilaa maal jedhu masii nuti seera biyya kanaa sodaanna daraa rabbiin irratti bilbiliin jette. Engadda wajjiniin teessee wajjiniin nyaattee dhugaa jiru natti muu lafa paaspoortiin ishee jiru natti muu sodaatannaan lakkanna sodaadha seeratteen hiriyaa akkasiiti jechuudha. Ani masiini mucattii kana akkuma isin beektan beeka hojii uftee na gaafatte engaddaa nama karoora qabdudha. Kanaafi ilma biyya koo dhiise ilma gadameessa haati koo deesse yoo ta'eyyuu eenyuu kerran gorwani masii siigalee eenyuu kerran goruu dhugaa jirtu moo nan dubbadha ingalla rakkoon qabu